Yoo yaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Amix Tube. Nageenyi kiyya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakkuma isin jirtanitti faca'ee isin bira haa ga'u jecha akkuma beekamu guyyaa irraas prankin walitti deebinee jirra jechuudha. Guyyaa irraa eenyu prank godha jettanii tilmaamuun keessan hin oolu. Mee tilmaama eenyu fakkaata? Namni guyyaa irraa prank godhu activist yookaan artist yookaan YouTuber Abdii Muktaar prank gochuuf deema. Dhageeffadha. Amma itti bilbilaa jechuudha garuu hin beeku waan badallee yookaan na arrabsuu danda'a yookaan bilook na gochuu danda'a. Hin beeku shakkuu jira. Hundaafuu mee itti bilbilaa waan prank godhu immoo walumaan dhageenya isiif prank haa ta'u. Abdii Muktaar. Abdii Muktaar itti dabaluu jira jechuudha. Akkuma isin agartaa kan kanan Abdii Muktaar itti dabaluu jira. Usaa dhageeffadha. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Salam. Nagaa kam Abdii? Jira alhamdulillah. Maali badde? Ko baleebu. Ara badde maali namallee bilbiltu? Ani bakkuun dana guutemi. Eessa faa guutte? Bakka hin jiru jira. Hayyee? Anuma mul'ata bara. Rakkoon qabu jiraachuu waa hunda caalaa baga jiraatti. Dhugaadha. Akkamati. Anis nagaa wallahi waan si yaade malee. Si barreessee deebiste. Samoona kana beektaa online illee hin seenne. Maashi. Sanumaafi. Abdii. Beektaa nama siimataa? Anamo. Eenyuun na himatamu? Mucoota kaa siimata. Maaliya? Wallahi beektaa mucooni duraan Abdii wajjaasoo turree naan jettee. Akka carraa ta'e immoo guyyaa tokko qaaman wal agarree naan jette. Wal agarree jechuun kan isii yaani akka waan mana kan kee dhuftee. Mana kiyyamoo? Yoomin? Tilmaaman bakka baatii lama dura akkas naan jette akka isheen natti himtetti. Baatii lama dura mana isaa dhaqee akka carraa ta'e guyyaa san mana isaa bulee. Yaa'u. Bulee? Achi jidduutti wanni dogongorri uumamee. Garaan na taa'ee yookaan immoo ulfaa'ee kanaafuu amma bilbilli isallee kan beeku cufaa jira. Mana illee bakka hin beeku irraa hin jijjiiratee. Waan akkanaati laa ammaa kufaltisaa ishee dhugaa kiyyaa bara. Jeeme keettisa? Tilmaaman baatii lama akkas naan jette baatii lama. Akkam eenyu maqaan isii? Yaa'u yeroodhaaf maqallee himuu hin barbaanne garuu maal atuu hin beekne fakkaata jechuun nama baatii lama dura hojii raftee fi kan mana kan kee dhufe kan moo deebitee biloog gooti nama akkanaa atuu hin beekne dheetumaan. Baalaw. Ani baatii lama miti. Mana kiyya namni dhufee hin beeku yaaki. Dhugaa ofitti naman ta'a akkamitti waan akkana jetta jechuun namni mooyi lafaa kee maqaa nama balleessa. Yaa wallahi sobde eenyu akkas jedhu jechuun ka eenyuun jedhee osoo hin xiqqaate nama hojii haasaa turtee nama mana kan kee dhufee hin beektaatu maali eenyu jedhee sitti hima. No qoosaan akkanaatiin tura namni mana kiyya dhufee hin beeku. Qoosaa miti siires maalan duraan waan akkasii qoosee beekaa Abdii isaa beekee yaati waggaa meeqa jiraataa jirra waan akka akkasiin jedhee beekaa mo'an qubni garuu jettiin galgala kana karaa gubbatti ol agarree akka naan jettee ani yaa'u bakka mee waa hundaafuu sii gaafadhaan jedheeni kanaaf hojiin kun hojii kee yoo ta'e yaa'u maqaa keetiifis hin ta'u siifis hin ta'u. Maqaa minaaman hin jedhin annasitti maami? Baatii lamaa miti ani waggaa atuun beekame nama mana jiru jalqaba. Hin beekee. Kanaafuu achi booda waggaa lamaa jiru ta'a boo namni mana kiyya dhufee hin beeku namni akkasii haasa'itu. Dhugaa ofitti naman ta'a? Wallahi dhugaa jira. Duuba akkamitti lafaa kaatee maqaa isa balleessitire?
Sana biyya ay nama ani oduma kana ani jibbe jira nama wa hasa hundayyuu ani wana kana jaradhu nama wajjin haasa'uu dhiisee jira. Ayyee. Anatti tolu kana booda wana kana naaseen Amex garuu eenyu akka seetu sun. Ani haasa'uu miti bar abdii na beektaa jechuun awwaan kan wayii ofirraa ka'ee siin jira sa wanni waliin qallan waan hedduu jira duraan illee jechuun wajjuma haasofnaan takka waan akkas gaafadhee beekaa ammoo namni lee amma dura kan sitti neematti tokko illee jiru kanatti siimate illee jiru awwal marraadha dhageenyan immoo si gaafadheen laazima waan si gaafachuu qabuufi. Ani baatii lamaa manaa jettu kana manas jijjiiranii waan keeni beeyta. Bilbilas bilbilli ani qabu ni beeyta kanuma. Kanuma fi tokko kaati beeytu biraan hin jiru. Kanaafuu namni akkasii ani immoo namni ani itti haasa'ee mana kiyya dhufee na wajjin bulee deeme hin jiru. Aboo hedduu konfideensii qabda akka ofitti amantaa. Na beektaa miisa. Alaa kulli alamma prank taatee jirta. Prank. Karama. Deemasi. Waan akkanaati prank na goota. Ay maali? Garuu hedduu ofitti amantaa akkam? Maali ofitti nama garee waan beeku fi gaa egaa. Waan beeku fi gaa bara. Hayya Amex irratti prank taatee jirta. Nama hedduu si daawwatu jira kanaafuu mee ati dhaamsi ati hordoftoota Amex qabdu maali? Dhaamsa hin qabu. Hayyee. Hundaafuu dittaatoru. Dittaatoru hundaafuu. Warra dhugaase jechuun ani yaadne beekta akka isaa kennisee. Hayyee. Atillee kaa waan akkana jalqabde. Hayyee galatoomii abdii. Hayyee Amex. Turtii gaarii qabaadhu. Hayyee hundaafuu hordoftoonni ijoolleen Oromoo YouTube fayyadamtan hundi keessanuu subscribe waliif gochuudhaan wal jajjabeessaa. Amex tube jelas wanti ke. Amex tube jere. Amex tube subscribe godha ani ya share si wali kan andro service ture jira garu. Kan kadura na fakkaari kan sambur argine. Na gootee jirta galatoomii atis yeroo gaarii qabaadhu. Ayya yooni keessoo subscribe godha yeroo video laaltan ammoo like godha like isa family ta'a saafitee nama kamiif jira ijoollee Oromoo YouTuber ta'a hundaafuu subscribe godha. Agas kun jajjabeessaa hundi keessanuu ilmaan Oromoo namni YouTube baratan hundi keessanuu wanti isin dalaydha waan gaarii ta'uu qaba akkasumas namni kan ilaalu kan hordofus kanaafuu galatoomaa jira Amex galatoomaa. Ayyatillee galatoomii abdii kennaa kanatti mufatiin ka bilook faana godhin shakkee dura beeyta. Ani bar waan jechuun ani eenyuma jedheeti beeyta. Hayyee galatoomii abdii. Okay hayyee. Ciao. Ciao bye. Hayyee abdiin kana fakkaataa konfideensii qabachuudha beeytanii mucaan goobaziidha. Hordoftoota kennaa prank irraa xumuree jira. Naa ta'e na fakkaata. Kanaafi viidiyoo kana akka dhumaa akka dhageeffattan abdii guddaa isinirraa qaba. Viidiyoo kana akka dhumaa dhageeffadhaa. Akkasumatti ijoollee yuutuubaroonni Oromoo yuutuubaroota Oromoo jechuun viidiyoo isaa haga dhumaa dhageeffadhaa fi like subscribe godhaa fi laakiin keessan illee yookaan komantiin keessan hamilee ta'aa fi isin jaalannaa jajjabaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa isin jedha.